ittisena wanda ittisen tani sadarkaa naannoo keenya Oromiyaa kan tiksu sadarkaa federaalaatti heera mootummaatiin sirna federaalaa biyya sanii kan tiksu jaaruu irratti qooda keessan taphachuun baay'ee barbaachisaadha. Obboleettiitti akka waa'ee gulammaa kaafte maan dubbanne fayyadde rifeensa garii baarbarshooppitti addatan garii manumatti akkasii beekaman maaka. Wanni ati jette dhugaa irra akkanne beektu dur gara tokko achi dhugaasaa turre amma gara lama taane ani baay'een dubbanne galata lammaa Magarsaa Oromoo bu'e nama xiqqa bu'e eeguma qabsoo kanatti seennee dhugaa illee bara qabsoon finiine sanitti odoo inni as bahee sabboonummaa Oromoo dhugeeffatee osoo sirni wayyaanee Getaachoo Asaffaa afaan aangorra jira onneedhaan as bahee sabboonummaa Oromoo pirezidantii ta'ee jarri yeroo akkamittuu ajjeesuu osoo danda'an gabbayee onneedhaan dubbachuun dhugaa Oromoo akka mootummaatti yeroo duraatiif galte yeroo duraatiif qabsoon Oromoo kalafa jalaan walitti hidhuudhaaf yaalaa ture. Kanaafni sun immoo mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa diinaa taatee nurra duulaa turte san mooraa qabsoo Oromootitti kan maqe mooraa qabsoo Oromoo kan gabbise dhugatti yoo ilmi namaa uummata Oromoo irraa galata qabaate Lammaa Magarsaa galata guddaa qaba. Ana dagatuu qaba. Kan qofaa miti Lammaa Magarsaa OPDO irraa galata qaba. Gurguramtuu bitamtuu jedhee Oromoon kabaaraa ture. Dhaaba Oromoon diinomsaa ture. Akka Oromoon madaa ofii cuqqaalee waan isiin waggaa 27 alagaa wajjin goote akka isiin akka Oromoon irraanfatullee baatu akka dhoyfatee hooggansetti kennu kan godhe Lammaa Magarsaati nama biraatti miti kana beekuu danda'u qabna. Warri duuban jiru akkuma jiru ta'e kanaaf Lammaan abbaa galata Oromooti. Qabsaa Oromooti, sabboonaa Oromooti. Garuu chaaptarri isaa ammallee dhumne gara fuulduraas uummata Oromoo hoogganaa jechuudha. Waan tokko namuu beekuu qaba. Aggaamni Lammaa irratti godhamu, aggaamni Oromoo irratti godhamu. Kuni beekamuu qaba. Waan ammaas keessan hunda keessaa raasofnee jirra. Irra kan ni beektu. Kan na biratti godhame sanu hammaattee dhufnaan mootummaa keessa nama naa deebii naa kennu dhabnaan malee akka isin dhageessan hin barbaanne. Aggaamni kaatibee tokko miti. Hoogganoota ammaas jettu kana qofa irratti miti. Sabboontota afaan qabsiisuudhaaf. Doorsisuudhaaf. Yaaliin hin godhamne hin jiru ammallee godhamaa jira. Keessattuu warra paartii kan keessa jiru. Isaan bira dabree warra biraati. Cinaa maqaa balleessuu yaaluudhaan. Cinaa doorsisuudhaan. Cinaa si ajjeefna jechuudhaan. Baay'ee godhamaa jira. Godhamallee ture. Kana ifatti walitti taasifnee dhiisaa jennee jiru. Hin dhiisan jennee nabdan. Garuu waan tokko beekuu qaba warri kana godhuu barbaadu. Gadaa kana dhiisii gaafa dukkanaatu aggaamni qabsoo Oromoo utuu hin deebine jechuudha. Kanaaf yaadan gargar bahuun gaarii. Homaa rakkoon qabu. Yaadan gargar bahuun inuma jiraata. Garuu alagarra goranii nama ofii doorsisuun haraami dhugan hin jaatu. Alagarra goranii alagaa gammachiisuudha. Beektaa qabsoo kana beekuu dhabuutu akka nama godha. Sirriitti waan nu keessa dabarre beekuu dhabuutu akka nama godha malee haga fedhan anammallee gara fuuldurallee waan tokko sitti himu waanuma fedhe gara nan du'a malee ormarra gore hoggan Oromoo tokko irratti hamtuu yaadu. Mormuun ni danda'a hamtuu yaadu. Dureessa goota nama gaarii alagaa kamirra hamama ofii namaa wayya beektu. Gaafa qabsoon eegaltu bara Oromoo kan seetu. Gaafa qabsoon dura eegaltu maqaa dhishootti bara. Hamaa koo hamataa koo numa walee aana gaafa rakkoo kaje'an waggaa 50 dura abbootiin keenya. Kanaafi Lammaan roonni gahumaan jiraatu. Waan inni irra gahee Lammaan irra gahu wareeyaatiin. Nam tokko hin tuqan bu'inaan waliin tuqamne jechuudha. Waan keessoo isaanii haa bitatan.
yeroo dhabde waan seenuu hin qabu waan keessoo isaanii haa bitatan aangoo irraa ol buusuu kan waan jaarma isaanii haa bitatan sanbira dabartee garuu ilaalcha sabboonummaati ilaalcha oromummaatiin duulli dhaaba kamiyyuu keessatti nama kamiyyuu irratti godhamu oromummaa irratti waan godhamu oromiyaa irratti waan godhamu qabsoo oromoo irratti waan godhamu tokkummaadhaan dura dhaabannee immoo akkuma yeroo hunda agarsiine ni fashilsinaa jechuudha. Kana waadaas ni galla diteedii ati jettu garuu keessa seenuudhaaf waan ofii ta'e jechuudha. Maal yaasii yoo mammaaka warri amaaraa sun eegaddaloo baaliif dhimmoota abbootiif maal jedha akkas taate ammaaf nu obsaa ni fidna garuu gari lachuu keenyuma ni fidna mari'achiifne fidna garuu ormarra godhanii walitti duuluu itti dhiifna gama lachuu baay'ee gariinis warra TPLF wajjin ta'e waan bira warra yaadu jira oromoo hoggan oromoo rabbii sinuu eeggadha nu jilbii hanqarba kenna ummata finiinaa kana qabnaa wanni ormatti maxxannuuf hin jiru wanni orma kamittuu maxxannuuf hin jiru orma kamiyyuu yoo ta'u taate dhugaa keenya nuu fudhate badii isaa amane walii galtiidhaan guuza walii habaatu yaguta walitti haaseetu hin goone tokkotti gallee garuu oromoo kanatti qoodne tokkotti hin dullu walii jidduu keenyatti ulaa cufannee dhukkee walirraa kaafna sun rakkoon qaba ormaa garuu guuzan baanu kana of eeggannoodhaan laaluu barbaachisaa. Dhimma abaa irratti kana Hussein kaase dhuga dongorri guddaan tokko godhame hoggansi alaa gale gadoo kaleessa tokko gamas maxxanee wal ba'uudhaaf yaaduu isaaniiti dura irratti. It was a terrible mistake. Sun gama lachuu kasaarse. Kanarraa baratamee jira Hussein ammoonni akkasii jirtu tokko lama namu wal dura duuba galtii mimi gowwaan tokko lama gamasitti hafe malee haga fedhe yoo ta'u taate obboleeyyan kun gameeyyiin hogganoonni keenya kun eenyu ol harrakkataa ture waggaa 50 isaati warra abbaa irree ta'utti maxxananii warra sirna naftanyaa laliisutti maxxananii jaala qabsoo kaleessaa salphisuun xiqqeessuun it was a mistake dongora guddaa ture kana godhamuu qabu ture hojii araaraa hojii waraana galtullee kan nurraa balleessu tokko kana amma kana namni hubataa dhufaa jiru warri hafes xiqqoo turraa ni hubata they will understand foobiyaan jira biyya san keessatti baay'ee way abaa'oo gaa'ee danda'uun jechaan jiran beektaa namni baay'ee wanni godhan anis abaa'oo lammaanis abaa'oo amma baay'ee way shanee wajjan shanee warra Hussein kana qofaan jechaan jiran namni xiqqoo sabboonummaa qabu amma gamasoo itti laxxafan. There is no difference. Wali keenya keessa akka beene jennu garuu gara biraa gorree wanni ittiin deemamu sirrii miti san fooyyessaa deemudha. Dhumarratti Noorween galateeffachuu barbaada. Biyya keessa jirtan qabsaa'ota keenya keessattuu ajajoota hogganoota waraana bilisummaa Oromoo kan rakkatan kan madaayan akka Bobbaasaa fa'aa akka Duulaa fa'aa akka Hussein Ahmed fa'aa hedduu isaanii warra akka Lufnesh warra akka Umar warra akka Haayiluu Muktaar wallistoota keenya kan qabsoo keessa turan biyya baay'ee osoo biyyi baay'een mamtu maqaa kijibaa shoorer keessaa jiran abaa'oo irratti maxxanfame sanii biyyi baay'een osoo martu biyyi hulaa banattee xayyaarra keessee hogganoota keenya qondaalota keenya warra umrii isaanii qabsoo keessatti dabarse biitti nuu fudhatte biyya tana beektu biyya tana Iskandinaviyaa tana guyyuu yaadadha galateeffadha biyya tana Siwiidinis akkasuma Iskandinaviyaan tun biyya gaarii isinitti hima biyya gaarii haalli ittiin galateeffattan garuu afaan qofa miti ilmaan keessan akka gaariitti guddisaa. Ilmaan teessan Oromoo qofa miti. They are Oromo Norwegians. Ilmaan teessan keessatti warri dargaggoolee kana dhaggeeffadha. Waan Norway abboota keessanii galata isiin galchite. Galata galchuu yoo barbaadan afaanii miti. Lammii Norway gaarii ta'a. Yakkarraa fagaadha. Barnootatti cima. Lammii gaarii. Maa jara kana ofitti fidnee akka isaan hin jenne. Baga jara kan ofitti fidnee akka isaan jangoodha.
Kana yoo ka gootan taate ilmaan keessa kana yoo godhan taate obboleeyyan kee xiqqaan jalaa dhufaa jirta warri naan umrii qabdan. Baradha waan gaarii baradha. Barnoota gaarii baradha. Hojjetadha. Hirmaadha militarii biyya kanaa keessatti, poolisa biyya kanaa keessatti, siviil sarviisii biyya kanaa keessatti waan jarri godhu wal hojjedha. Gaafas isin fiduu isaaniitti itti gammada. Baay'ee waa addunyaa irratti hawaasni Oromoo maqaa gaarii qaba beektu. Duulli jarri godhu kun maaliif lafa guba beektu? Minnesota amma bakka baay'ee nusan keessatti wanti Oromoon ittiin beekamu maali? Nama baay'eedhaan qabu. Inni hojjetan unemployment low. Maqaan isaa yakka adda addaa keessatti argamu. Kanaaf asitti illee ijoollee teessan sirriitti dhuunfannaa warri gurguddaan warri xixiqqaan warri lamaa dhufaa jirtanis barnoota keessanitti jabaadhaa hojjetadha. Waan aayyoo baabboo keessa Oromoo Oromiyaa maqaa gaarii kakaasu hojjedha. Be a good Oromoo Norwegian. Sitisina gaarii yoo taatan biyyi turis isiniin boonu. Nu warri Oromiyaatti gallallee isiniin boonu. Wanti hattuun takka liusitti qoontan. Namni gammadaa jedhamu tokko yakka akkanaa hojjetee Norweetti hidhame yoo jedhan gammadaa meeqatu gadda seetu biyyatti. Kanarraa beeka umarratti waan hin reebu yoo si yaadachiisa. Yaaddoo baay'ee bakka qabdan nan beeka. Biyya sanitti filannoon kun godhamu hogganni du'a monduu maaliin ta'a shakkii qabdan. Wanni hawaasaa isinii galu. Tokko abadan Oromoo duuban deebi'u amaboota. Abadan itti namu akkuma goota shanan jaan kana gahee keenya bayaa turretti daayaaspooraan maali jenne? Waa shan reefsa irraa naambise gurbaan. Waa shan nu barbaachisan jedha waggaa jaa dur. Maaliin wanni nu barbaachisu? Tokkoffaa advocacy, lama diplomacy, financial, media. Kana kan nu barbaachisu. Kanarratti ammallee hirmaachuu itti fufa. Dhugaa isin irraa tokko irra isaa deemaa jirra ammallee barbaachisa. Kana hunda godhu diasporaan roolii isaa sirriitti beeku. Deeggaroota qabsoo Oromoo akka taatan. Deeggaroota qabsoo Oromoo ta'uu keessan maaliin? Amma advocacy akkamitti kan ta'u? Tokko kijiba jalatti hafuutu kana guyyaa guyyaan itti kuta. Afaan hundaan. Kijibni yoo deddeebi'e maal tabeetu? Dhugata tokko. Lama. Warri bira jiru kun faranjii kun akkuma adii isaanii kana ati dubbitee nama. Shamisumaati jechuudha. Shamiidaatiin omatti macaalatu itti qabata. Kanaafuu isaan kijibaan shamidaatii kanan dhaqan dhugaa qabadhaati akka handootatti irraa haqa. It's very important. Organa afaan hundaan sanuu afaan Ingilizii qofaan miti afaan Noorjiinis afaan warra Swiidishiinis afaanuma Faransaay hundumaan kijiba isaanii kan irraa cabsutti murteessuu danda'uu qabdan. Tokkummaa keessan cimsuu qabdan. Hamma danda'ametti isin waan kana goonaan tokkummaa keessan cimsinaan sabaa sablamni wal arrabsuu dhiifnaan nuyi isinitti dhiyoo. We have the roadmap, we have the plan. Hin shakkina. Akkama ormi jedhu kana yaadan qabanii, karooran qabanii, maaliin qabanii gadi baanee lallabnee itti agarsiisa. We'll show them hojiidhaan. Qabatamaan akkuma amma dura itti agarre. Wayyaaneen yeroo wayyaaneen maal jechaa ture? Mootummaan simbiraa miti irraa buufnee agarsiisa. Amma maal jedha? Dhaabni Oromoo faffaca'aadhaa, hooggansa Oromoo faffaca'aadhaa hin mo'atu. Sirriitti mo'annee isaan agarsiifne sirriitti boonfamne. Kana gochuudhaaf wanti uummata keenya irraa eenyu, uummata diasporaa irraa eenyu akka nuu cimtan, akka nuu jabaattanii hoogganoonni keenya, qondaalonni keenya jirtanis uummata keenya muuxannoo keessan gorsa. Hawaasa keessan immoo cimsa. Ani waan osoo hin bu'ee namti hundatti hin dhiisu. Biqaan barii ammallee sooma biraati. Sirraa kaafte buttaa. Okay. Buttaan jajjaba turol beekna. Laal. Hawaasa keessan cimsa. Adumarraa galmaaya gaafuma xiqqii qofa dhufina. Hawaasi jaarmaa hawaasaa keessa yoo cimsitan odeeffannoo walii dabarsitan waldaa hawaasa qabdanii mana haga ammaamu Las Vegas xiqqoon takka bitattee jirti jechuudha. Marsaa lammataa na yaamaan natu isinii fandirees isinii godha mana qabaachuu qabdan mana qabaachuu qabdan galma hawaasaa qabaachuu san qofaani
bataskaana keessa cimsa, charchii keessa jirutti cimsa, masgiida cimsa, qawwii keessanii qabaadha. Agartanii midiisitti waan nu gargaara. Afooshalleen gaarii Oromoof. Afooshan afooshatu. Afooshammaan hukumiilleen Oromoo gaarii. Sirigalee gaafa kumarraa qabar gandirraa fudhanna. Kanaafuu wama hundaan wal jaaraa. Osoo naqan guutuu sirriitti haasaa bulanne namni hirkaana ta'e kan hoggaan daasporaa dhufu kan hoggaan biyyatti illee taa'uun wal hoggaan dhaqu yoon fuula Oromoo kana laalu yaadni illee hoggas naa dhufa kana jalaa bade. Wallahi baay'een isin jaaladhaa nagaan naa bula. Akkuma dhaabatanitti Guddisa namatti tola. Maal jechuu barbaada? Akkuma inni jedhe oduu haasaa bullellee hin finne baay'ee mi'aawa. Ammoo hin dandeenyu kan caala keessummaalee dadhabsiifnu diinni tooftaan itti gargaaramaa ture amantiin addaan nu baasaatti nu bitaa ture. Kanaaf namoonni akka jirru kun waaqeffataa, kun islaama, kun kiristaana. Kanaaf akkaataa amantii keessaniitiin jawaarii waan jettaniin an waaqeffataa si wajjin jirra, ani kiristaana si wajjin jirra, an musliima si wajjin jirra ka jedhu itti naa dabarsanii natti tola. Tokko lama sadii warri waaqeffataa. An kiristaana si wajjin jirra. An musliima si wajjin jirra. Nuti Oromoodhaa wajjin jirra. Harki dameen. Wayii oomishni ulfaatu karaa nagaa deemii bakka deemtu hundatti milkaa'e.